Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii maatii abdusseedha bagana gaannoftan isiniin jedha. Hayyee hundi keessanuu warri maatii nuuf hin ta'in maatii isii laayik sabskiraayib jettu tuqaatii maatii nuuf ta'a. Yuutuubii keenya baay'ee laayik godhaa jirtu galatoomaa warri nu hordofaa jirtan odeeffannoon nuti isin biraan geenyu qabatamaa qofaa waan haaraas argachuu yoo barbaaddan gama abdussee sarchi godhaa gara feesbuukiitiin abdussee tuub oromoo warri aaddiin ergatiin yuutuubii kana na hordoftanu harraa kaasee warra bulguuna jala rafu hunda baasetan isiniif deebisa aaddii ergadha harraa kaasaati. Mee warri yuutuubii kana irratti na hordoftanu aaddii feesbuukii abdussee hin qabne fooloo jala waggaa baay'eef qorra jalatti du'arra jettan ammarraa kaasaa laayikii godhaatii jirraa nuuf deebisi feesbuukii kan kee maqaa kan keessanii wajjin sarchi godhaa. Egaa gara odeeffannoo keenyaatti yoo dabarru odeeffannoon keenya harraa waan baay'ee an yeroo kana maraachuudhaaf shamarran kan keenyaaf jecha ayyoo xiqqaate waggaa tokko maal mee yaadna yaadachiisaa barakami barrin shamarran biyya arabaa shaamaadha jedhee iyyaa ture. Shamarran biyya arabaa shaamaadha ofii baqxeetiyyuu maatiidhaaf jiraatti aaliidhaaf jiraatti biyyaaf jiraatti jedhee kan hin dubbadhi shamarran mataarra baase barakam na yaadachiisaa namni waan hojjete hin beeku sintu yaadata. Harrammoo Fatiyaa Mujaahid sababa maaliitiif ammas lammaffaadhaaf yeroo lammaffaadhaaf yoon kilooreksii dhuge malee jettee miidiyaa irratti boosiin arge. Fatiyaadhuma Mujaahid yuutuubar irratti tiiktook irratti na wajjin sirbaa turte dheengaddaa san. Mucaa dheengadda argee waliin haasofnee waa meeqa waliin jenne guyyaa lama keessa kaatee kilooreksii dhugu malee jettee isiidhaa boosuun arge. Mucaan kun baay'ee tokko nama dhibdi. Namni akkamitti cal jedheetuma lafumaa ka'ee zuu jedhee akka fardaatti utaalee jaalallisa qabee jennaan kilooreksii yoon dhuge malee kilooreksii isaa zeenuutiif yoon dhuge malee jettee tiiktookii irratti suuraa isaa shiinii irratti hojjechiifattee boossi yuutuubii irratti akkas boossi miidiyaa irratti affeeramtee akkas boossi maal jechuudha jedheetaniin bilbileef mucaa kana aaree iccitii jabaan baasaan. Bilbilee fiitan maal ati mucaanana shamarranii miti maaliif maqaa shamarranii nyaata maaliif halkanii guyyaa ati kilooreksii dhugu malee jettee of fannisuudhaaf maal gochuudhaaf aazaanuu keessa nuti akka isitti qaanfanna jedheetaniin balaa itti buusetti bilbilee an kan hin dheengadde tiktookii si wajjiniin fataa jedhee ummata kana hariirratti otuu gurbaa kanaaf kilooreksii dhugde koomentii san homaa miti abdussee qashtii kanaaf kilooreksii dhugi jedhanii waliif nu hawwan. Gaafas ittiin ajandaa guddifachuuf jenneetuma callisneetuma kolfinee dhiis. Hamma kanatti maaltu dhalatee naan kilooreksii dhuguu fi maraatta jedheetaniin itti haasa'e. Maal naan jette beektu Fatiyaan mucaan nama muudii namarratti qabuudhaan sadarkaa tokkoffaa isin dhugaa seetanii koomentii jalatti miskiina jaalala akkan Fatiyaa jechuun nama yoo mabiraatii itti akkana sakkaate jaalalaa miti mabiraatiin hin qabneedha. Muudii isin irratti qabataa jirti mucaan muwaaz wanti jedhamu lafa kanarra dhalatee hin jiru muwaaz isiin duraanis shiinii irratti hojjechiiftee faarsaa turte dhugaa seetanii isin Fatiyaan jaalalaaf jettee kilooreksii dhugde inni muwaaz jedhamu lafuma kanarratti dhalatee hin jiru muwaaz kan jedhamu kaayiroo keessa hin jiru isiin muwaaz maaloo emmii koo inni siin jedhaa ture natti himte an ummata kana abashaqee siirees bakka anuma of ta'eetaniin ummata kanarratti muudii qabadhee fataa jechuu barbaada naan jette maal inni namni koomentii jalatti boo'u Fatiyaan akkana taate jedhee godhatu kun sitti hin dhagahamu an gama konkootiin ajandaa ta'ee feemasii ta'uuf ani naan jette jennaan laa ilaaha illallah ummanni baay'een dhugaadha Fatiyaan ammas kilooreksii lammaffaa dhuguu fi maaloodha jedhee ittiin hololaa jira soba mucaan kilooreksii dhuguu miti shaayeyyuu dhugaan jiru isaa gizeenus akka jaartii qabu ni beekti. Cal jetteetuma zuwwi jetteetuma beekaa ajandaa gochuudhaaf isin tiiktook irratti akkas jettu isin dhugaa seetanii hin iyyina. Isaa gizeenuu akka jaartii qabu hin beeki mucaan. Kaayiroo keessa biyya tokko jiran maaliif isin immoo ajandaa gootanii wacituudha. Kanuma Fatiyaa Mujaahid wanti isin kilooreksii dhuguudhaaf jette hin jiru isin jireenya mataasii laayifii jaalala keessaa dhiifteetti riqaalle ka fiqir. Waa ilaa Fatiyaan nama jaalalaati jaalalli jaamaadha abbumaar girraa sii qaba jedhaa jirtu miti isiin jaalala fixxeetti fiqir የሚባለው ነገር ጨርሳለች Fatiyaa Mujaahid ጨርሳ kan daganaa muudii jaalala irratti qabataa jirti namni jaalalatu muudii nama irratti qabatee nama maal godhame isiin immoo deebitee ummata miskiina kanaaf jaalala irratti muudii qabdi
garuu wanti na gaddisiisu shiinii sana irratti suuraa hojjetamu amma ana yeroo dhiyooti taati eegaa suuraa kan koo shiinii irratti hojjette yoo ishiin boossee lafa kanarra hin gangalanne Abdusseen maal jedha taa yaallachuu kan fatiyaa asuma irratti hin dhaaba wanti lammaffaa irratti an dubbachuu barbaadu intala maskii mangee jettanuun sana adaba itti goota yoo ta'e itti godhaa warri biyya keessa jirtanu qeerroon biyyaa hin gootanu taanaan Abdusseen waan gochuu danda'uun akka likkii galchuu fi waan godhamuu qabu akka hin godhu dhibbaan dhibbatti isin argisiisa jechuudha. Maskii mangee piroofaayilii kanarra isiniif kaa yuutuubii taampinaaleer suuraa ajaa'ibaa kana kan hin jirre Oromoon akkasitti babbareeddu eessaa bahe hanga hin jedhu suuraa akkasii dhoobdi ganamaan yeroon hirribarraa ka'ee arge lafa naammara guyyaa guutuun aara shamarran warri an ergasii ilaalu hundina jibbisiisan shamarran hundaan walitti hin bu'e meerre daabbaan akka maskii mangee dhaabni maaliif akkas hin taane shamarran hundi akkas ta'u shamarran babbareedduudha jedhee an ergasii never maa jedhee dhumarra kaa'ee hundi gaafa intala kanaa wal bira qabee ilaalu intalli kun shamarran kaan hundaan walitti na buustee fixxeetti jechuudha. Kanaafuu adabadhuutii poostii kan kee torbii keessaa qanii tokko postati maskii mangee ammaan booda feesbuukii kanarratti suuraa hudduun as babbahe babbareedaa akkasii maxxansitee hin waswaasinii jiraachuu barbaannaan isiniin jedha. Odeeffannoon dhumaarratti an isiniif dabarsuu barbaadu holola sooshaal miidiyaa dhuma kana ummata dadhabne biltsiginnaa dadhabne naahoo artiistii naahoo goobanaadhaa yaalanii ajjeesuudhaaf waamee qadhadhabanii kaleessa immoo du'eera jedhanii gaafa jarre poostii godhanu argeetan lakkaa biltsiginnaan kun mataan nagaa miti nama lubbuun jirutti farrifti hacaaluu hin ajjeesan nama kana immoo yaa biltsiginnaa rabbiin isiniif kanaafuu noohoo goobanaa du'uun soba rabbiin umurii isaa dheeressee bilisummaa Oromoo argu malee hin du'u yoomuu naahoo goobanaa du'eera maaloodha jettanii warri hololtan isin dura du'a farriftoota isin kanaafuu naahoo goobanaa du'eera jedhee warri holola odeessaa jiru warra ofii jiraadhaan du'ee artiistota Oromoo lafarraa daguuguudhaaf hawwaa jirudha jechuudha hundi jara. Kanaafuyyuu kanan isinin jechuu barbaada odeeffannoo waahii as keessaa bahu dura Abdusseerraa qulqulleeffadhaa waahii warra kaayiroo waahii walirratti hafanii maaloo kan jedhamu kanas utuu na gaafattanii dhugaatti hunda adda isinii baasa garuu amma dubbachuu barbaadu erga waa danuudhaan shawwadamtanii maal jettaniin booda as deebitanii nan gaafatinaa isiniin jechuu barbaada nagaan naaf tura galatoomaa like subscribe